Gabaasa addaa qabannee dhiyaanirra gabaasa addaa har'aa keessatti immoo keessummaa addaati qabannees kan dhiyaanne keessummaan keenya addaa har'aa kun egaa zoonii giddu galeessa Oromiyaatti ajaja waraana bilisummaa Oromoo Shawaa Kibba Lixaa yookiin Shaggar Kibba Lixaa Booset Hawaas Roobati abbaa seenaa jedhamuudhaanis nama beekamoodha. Egaa akkuma jedhe ajaja waraana Shawaa Kibba Lixaati yookiin immoo Shaggar Kibba Lixaati turtii wajjin goonu keessatti egaa ajaja waraana bilisummaa Oromoo Shawaa Kibba Lixaa haala injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo kan Shawaa Kibba Lixaa keessa socho'u injifannoo argataati jiru yeroo sagantaa kana waraabnullee waraana keessa akka jiranidha kan nutti himamaati jiru sochii waraanni bilisummaa Oromoo giddu galeessaa godhaa jiru muddama biltsiginnaa irratti uume akkasumas dolli maqaa farra riphee lolaa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru sadarkaa maalirra akka jiru iccitii waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo itti galmeessaa jiru maali kan jedhuu fi akkasumas immoo waamicha qeerroo dargaggoota walumaa galatti Oromiyaa maraaf waamicha godhame keessattuu immoo warra hidhatanii Oromoo ta'anii hidhatanii makalaakaa keessa jiran akkasumas poolisii keessa milishaa keessa jiran akkasumas immoo uummata keenya yookiin hawaasa Oromoo biyya alaatii fi waamicha isaan godhan egaa gara waraanatiin sana hundumaa kan qabannee dhiyaannu ta'a egaa akkuma jedhee keessummaan kiyyaarraa Booset Hawaas Roobaa abbaa seenaas jedhameeti beekama. Egaa sududumaan gara gaafii kiyyaatti darbaa gara Shaggar Kibba Lixaatti mee jalqaba irratti Booset Hawaas Roobaa sochii waraanni bilisummaa Oromoo Shawaa Kibba naannoo Shawaa Kibba Lixaatti godhaa jiru nuu ibsuudhaani akkasumas immoo injifannoon argame maal akka ta'u akka ta'aa jiru nuu ibsuudhaan gaafiif deebii keenya eegalla amee sochii waraanarraa haa eegallu. Bilisummaa Oromoo konyaa kanatti godhaa jiru sochii bal'aa godha. Sochiin kun aanaa godina Kibba Lixaa Shawaa fi godina Lixa Shawaa wal qunnamsiisaa kana gidduutti akkuma dura miidiyaalee garaagararraa fi odeeffannoo garaagaraatiin hin qabdan jeen abdaddaa kanarratti waraanni fi gidduu kana waraanni bilisummaa Oromoodhaa Kibba Lixa Shawaa fi bakkoota garaagaraatti godhu kana kadhaan ji'a tokko keessatti barbadeessinaa ka jedhuun sochii bal'aa godhee yoo xiqqaate nuti fuula kanatti goonu aanaalee gana torbaatu wal qunnamaa godina lamaa fi aanaalee gara oliitiin soso'aa jirra nuti yeroo kana aanaalee fi godinoota kanatti nuti duulee nu lolaa jira akka addunyaatti gaafa guyyaa 8-4 irraa jalqabee hanga ammatti opereeshinni kun ittuma jira. Opereeshina kana haga dandeenye uummata Oromoo waliin dura dhaabbachaa jirra haga ammaa lola gara torbaa yoo tamsaasa miidiyaalleedhaan dhagamuu baate neetwoorkiinis baay'ee waan hin jirreef egaa isaan opereeshina kana jalqabanii lola haga torbaa kunee jirra warra kana waliin lola haga torbaa goone kana keessatti injifannoolee cululuqaa fi injifannoolee bareedaa walmaa jira maa lafoota hedduu waraana kana harka turtillee humaan harkaa fudhachuus hin dandeenye yoo xiqqaate numaa bira dabarree kanaalee biraa dabalachaa jirra malee wanni duubatti nu deebise tokkolleen hin jiru numaa itti fufaa jirra guyyaa kalee kana immoo lolaa sanaan dura miidiyaalleedhaan haga tokko dhadhagame sinuma jira kalee kun isa addaati magaalaa aanaa ammayyaa immoo kiiloomeetira lamarratti ta'e lolli kuni lola ati 4 deemedha kana keessa injifannoolee woboon argate baay'ee bareedaadha ammallee lafa san gadi hin dhiifne reeffillee fudhachuu hin dandeenye jechuudha reeffi ammaa yoo ergattee yeroo biraa fudhachuu hin beennu amma uummatichumaan awwaala lafaa jechaa jirra malee reeffallee fudhachuu hin dandeenye injifannoolee bareedaa cululuqa shanis baay'ee irraa hiikame
sababa koneekshiniitiin garuu tamsaasa kana argachaa hin jirru malee hanga sadarkaa alaabaa isaanii fa'allee alaabaa Minilikii fi waraanumti mootummaa kanaa alaabaa Minilik qabatanii nutti deemanii beekte alaabaa Itiyoo TV fi alaabaa Minilik isa durii san qabatanii nutti deemanii hundi fuudhamee harka keenya jira jechuudha ammaan tana. Kaleedhaa kuni godina kibba lixa shawaa ana ammayyaa ganda qoraatti iddoon isaa dudda dheeraa jedhama. Irratti geggeeffame geggeeffame silaa uummata keessatti waan ta'eef uummanni Oromootis hunduun argasiin beekasi lola latti fi lola ifaadha. Haga ammattillee waraanni keenya lafa qabate san gadi hin dhiibne istirateejii lafaatti. Isaanis lafa san nurraa fudhachuudhaaf istirateejii san qabachuuf yaalii godhu opereeshina kana erga godhanii lafuma san qabachuuf yaalii godhanii nutis lafa san gadi hin dhiibne lafa olkaa magaalaa ammayyaarraa kiiloomeetira 2 gubbaa jirudha. Lafuma sanatti wal lolaa jirra. Iddoon isaa isa sanidha. Hayyeegaa ajaja waraana bilisummaa Oromoo kan shawaa kibba lixaa Booseta Hawaasa rooba. Egaa gama keessaniin injifannoon kana fakkaatu injifannoon gurguddaan argamaa jira yeroo jettutti gama tokkoon warri OPDO biltsiginnaan kun iddoo adda addaatti hiriira waamanii uummanni nu deeggaree injifannoo cululuqa arganne nuti jechaati jiru. Keessattuu Gindabaratii fi ammayya naannoo dhumse nama jirtan kanatti yaaliin hiriira uummata baasuu tokko godhamaa jira. Egaa gama isaaniitiin injifannoo arganne uummanni nu deeggaraatii kan jedhutu jira. Sanarratti maal jetta? Egaa la kijibuun aaduma isaaniiti boon akkuma asiin dura fi ammallee ibsamaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo lafoota dhuunfadhe jiru san hunda hawaasa waliin dhuunfate malee hawaasa ka dhuunfatee miti. Injifannoon ammoo hawaasuma waliin deemaga. Yeroo lafa sanirraa waraana kana kaasan jedhame. Haafne ka jedhan taate injifannoolee argatan hawaasa isaan deeggare jechuu ni dandeenya. Hanga waraana bilisummaa Oromoodhaan lafa san keessaa baafne hin jedhinitti baasuu danda'anitti injifannoo arganne hawaasa nu deeggare jechuu hin danda'an. Ammoo magaalota keessatti hawaasa humnaan darbee humnaan baasanii namoota isaan fakkaatan fa'aa baasanii feesbuukidhaan poostii gochuun inuma jirti. Sun silaa waanuma isinii fi uummanni Oromooti hunduu beeku. Kanaaf wanni addaa tokkollee hin jiru siin jechuu barbaadeeti. Hayyee meegaa opereeshinii tokko mootummaan biltsiginnaa yookiin OPDO ji'a tokkoon dura jalqabeeti ture waraana Oromiyaa irratti labsame kana. Egaa opereeshinii kana maqaansaa waraana bilisummaa Oromoo isaan shanee jedhan balleessuu fi mee jedhaniiti itti milkaa'anii sadarkaa maalirra jira opereeshiniin kun? Milkaa'in uummanni Oromoo ragaadha. Maal jennaan uummata tokkonni isaan godhanis hin jiru. Yoo guddate ilkoonni ka jedhan uummata Oromoo qulqulluu firii isaa tiffatu. Midhaan isaa gurguratuudhaa fi magaalatti deemu. Gabayaan gabayaadha. Uummanni kun jireenyi inni jiraatus waan beennuuf nutis gabayaa ugguruu hin dandeenye. Sababoota kanarraa uummanni baadiyaa gara magaalota adda addaa dhumaa magaalonni amma gara baadiyaa fa'aatti dhaabbachaa jiru. Magaalonni uummataa bakka horii gurguranii fi waan tokko wal jijjiiran. Namoota akkasitti socho'an karaarratti waan argan dubartis ijoollee ajjeesan kana kaagarreelleen kabeennulleen kana bilisummaa Oromoo injifachuunis hin danda'amu. Waraana kana injifanne ka jedhan yoo uummanni Oromoodha hin jirre lafa tanarraa uummanni Oromoo bate injifanne jechuu danda'u. Lola keessatti illee darbee injifannoo osoo hin taane darbee tooftaa lolaatiin walirratti milkaa'uun in argama. Addunyaa irratti immoo injifannoo dhiisi milkaa'uu hin danda'an. Isaan lola tokko irratti milkoonne injifannoo dhiisi. Injifannoo jecha waan biraati. Lola tokko irratti waraana kana milkaa'anii qawwee illee waraana kanarraa hiikuu hin dandeenye. Egaa nama milkaa'anii nama lolan injifatan qawweellee irraa hiikuu mallee ni booji'uu hanga ammatti socho'uudhaan keessatti waraana bilisummaa Oromootti akkuma bakka hedduudha argaa jirtan sooshaal miidiyaa irratti illee booji'aa jirra. Lola godhamu hundarrattuu dhufamaa jiru waraanni isaanii kan keessaa faca'ee waraana bilisummaa Oromootti makamaa jirti. Ijoolleen Oromoodha. Kanarraa akka ka'e amma lola kaleedhaa hin faca'anii jechuudha. Hawaasa achi dubbisuu ni dandeessu. Isini faca'anii hanga sa'aatii ammaa kanatti mukaara walitti guuramaa jiru jechuudha. Nutuyyuu akkaataa itti qawwee irraa hiikkannullee amnee faca'anii tokko lamaan qeerroon goota adda addaarraa qawwee guuree baasaa jira jechuudha waraanatti. Kanaaf injifannoo dhiisi milkaa'uu hin dandeenye. Lola tokko irratti Mee asirratti egaa ajajoota waraanaa giddugaleessa Oromiyaa Shawaa kana keessa jiranii yeroon haasofsiisetti opereeshiniin kun hin milkoofne
kan jedhudha hundi isaaniitu kan dubbataa jiran. Egaa jiini tokko kenname kuni almost dhumaati jira. Iccitiin waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo itti galmeessaa jiruu fi kan immoo opereeshinii kana itti fashalsiiseef iccitiin humti waraanitti akka injifatu godhe maali jetta? Iccitiin isaa uummata Oromoo harka jira. Iccitiin isaa bina uummata Oromooti lama. Furannoo woboon keekaa fi kaayyoo isaatiif qabuudha. Sadii of waraanati. Sadeen kanaan injifannee jechuudha. Bina uummataa yeroo jiru ati odeeffannoo lolli addunyaa tanaa hunduu odeeffannoo irratti hundaa'a. Inillee yeroo odeeffannoo argatuun isaan injifachuu danda'a. Milkaa'uu danda'a. Isaan illee yeroo odeeffannoo argatan fedhanna loluu danda'u. Dhaasan diina kanaa hin jiru. Burkutaa'ee jira jechuudha. Caccabee gaala qubsisaa jira. Facaasan isaanii bade. Odeeffannoos haala fedhe keessatti argatee itti fayyadamuu danda'u waraana bilisummaa Oromoo qofa. Kanaaf gahee guddaa kadhabate uummata Oromooti. Tus uummatuma Oromootu kana hojjete. Hojjetas. Kaan ammoo jabina wobootii jechuudha. Woboon akeekaa fi kaayyoo uummata isaa itti amanee seenaan isaa akkumatu beektu seenaa yoo guddate bu'aan inni qabsoo Oromoo irraa argatu seenaa qofa. Seenaa akka gootonni siin dura nu dura qabsoo godhaa turan. Seenaa babbareedaa isaan hojjetan. Kaarra seenaa isaan hojjetan san nutillee ilmaan isaanii ittiin kabajnu, ittiin jaalannu, ittiin faarsinu, suuraa isaanii dura qabnee ittiin of onnachiifnu. Woboon seenaa akkasii qofa argata. Bu'aa qabsoo Oromoo keessaa horgate seenaa akkasii malee bu'aa biraan qabu. Garuu akeekaa fi kaayyoo kanatti amaneef akeekaa fi kaayyoo kanatu jajjabina onnee isaa kennaafi jechuudha. Kanaaf akeeka dhugaa haga ta'uu haga beekutti akeeka kana qabatee lolaa jechuudha. Immoo furannoo kennaaf. Waan loluuf, waan du'uuf, waan beela'uuf, waan dheebotuuf, waan beekuuf jannaan dura dhaabbatee lolee lolchiisee injifataa jechuudha. Injifannoolee isa sadeen kanaani. Sadeen citiin addaa hin jiru jechuudha. Isa sadeen sii tuttuqe kanaan injifannaa boruus injifannannee abdii qabna. Iti amma akkuma jalqaba si hime anota hedduu keessa sosso'aa jirraa godina lama wal quunnamaa hundi gaafa guyyaa 8 akka faranjiitti gaafa guyyaa 4 gaafa guyyaa 8 irraa jalqabanii nutti duulan. Irraa bu'aa tokko isaan argatan tokko illee hin jiru jechuudha. Sochiin isaan godhan baay'ina ijoollee duriyyee akeeka hin qabne asfaaltii irraa guuran qofa nutti garsiisu hoo guddate. Qawwee ammoo namaan lolaan beektee baay'ina namaatiiti. Qawwee namicha qabatu santu nama oomishee asaasa isii keessa jiru sanis nama hojjetee qofaa ittiin namni ittiin lolu sanillee nama barsiise. Qawwee harkatti qabatanii deemuu qofaa miti. Baay'inaa miti. Akeekaa fi kaayyoo santu lola. Kanaan aanaa jaha fi godinni lama nutti duulee nu injifachuu hin dandeenye jechuudha haga ammatti. Injifachuu dhiisi lafatti illee uumaan nurraan arganne. Yoo guddate uummata nagaa ajjeesan. Injifannoon isaan himatan sanoo taate malee boborraa haala buusuu hin dandeenyes hin danda'an. Kanaafuu shalee jennaa jechuudha. Meegaa ajaja waraana bilisummaa Oromoo kan Shawaa Kibba Lixaa Abboosit Hawaas Rooba egaa waraana biltsiginnaa keessattuu warra makalaakiyaa keessa jiran, poolisii keessa jiran, milishaa keessa, humna addaa keessa jiran boojii akka jirtanii dubbatteetu jirta. Warra immoo amma ammaatti achitti hafaniituma lolaa jiranii fi dhaamsa attamiiti qabda? Illee ni jiru. Akkasuma opereeshina kana keessa illee ijoolleen harka kennatti ijoolleen Oromoodhaa taanutti makamte illee hedduudha. Egaa akka dhaamsatti amma hanga yeroo ammaa kanatti illee namoonni waraanuma kana waliin deemanii quunnamtii keenya qaban woboo achuma keessa taa'anii akkuma Shimallis Abdiisaa faan waraanni Abaawoloo jechuun parsantii 50 waraanuma keenya hidhachiisa akkuma jeessan karaa namoota isaan keessaa quunnamnuunis karaa hundaanuu karaa maatii isaaniitiinis nutillee dhaamsa ittuma himaa jira. Ammallee dabalee ittuma hima ijoollee Oromoodhaa warri waan gaggaarii hojjechaa jirtan fufaa waan gaggaarii hojjechaa jirtan san hojjedhaa jirtan sanitti nuti dhuftanis dhuftanii nan amanaa inuma dhuftuu inuma koota ka quunnamtii keenya dhabdanillee quunnamtii keenya karaalee baay'imaalee adda addaatiin akka salphaatti nu argachuu hin dandeessu. Feesbuukii sooshaal miidiyaa ni fayyadamtu. Sooshaal miidiyaa karaa miidiyaalee gurguddaa addunyaatiin nu hordofaa waan jirtaniif nu quunnamaa nutis isin barbaannaa illee makamaa woboon humna keessan ta'uu immoo agarsiifnes jirraa agarsiisas jirraa wanni nu sodaatan illee hin jiru. Malee inni kuni hedduu sobaa ture. Kan bilisummaa Oromoodhaa hoggaa yeroo bira dhaqe isin ajjeesa, isin nyaata, isin qala. Bilisummaa eegee faa qabaa jedhanii
siyaasa addunyaa kan jirre siyaasa karaatti isin gowwoomsaa turani. Gowwummaa san hunda agartaniis jirtu namni gowwoomu hin jiru dabaaf yoo uummata keessan irratti waan badaa hojjetan malee gowwummaa akkasii namni waliin gowwoomsu yeroon isaatis darbe ijoolleen Oromoodhaa isin keessaa gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiran hedduu sooshaal miidiyaa irrattis argaa jirtanii miidiyaa garaagaraatiinis iddoo garaagaraatiinis barsiisaa jirra. Mannaan akkamii akka ijoollee tanaaf godhamaa jirullee argaa jirtanii ammallee irra deebinee isiniif dhaamna. Akkasumatti barri haga ammaa qunnamtiin argatinillee qunnamtii keenya barbaaddadhaa makamaa. Nuti wobboon qophiidha. Kun yeroodha yeroon isaa ni darba. Kanuma haqa qabutu injifata Oromoon bilisoomuun inuman oolle. Kanaaf maqas uf hin balleessinaa. Maatii keessanillee seenaa isaanii hin balleessinaa makamaa. Akka nuti hin kennatinaati nuti makamaa jennaan. Kun dhaamaf. Hayyee ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Shawaa kibba lixaa Booset Hawaas Roobaa. Wayita ammaa kanatti yeroo waraana keessa jirtan kanatti uummata Oromoo irraa maal eegdu gara uummata Oromootiin? Gara biraatiin immoo uummanni Oromoo amma nu faana akka dhaabbatu jettanii yeroo adda addaa waamicha godhaa turtanii deeggarsa amma ammaatti uummanni Oromoo godhaa jiru immoo attamitti ilaaltu? Uummanni Oromoo sila akka nama keeka fi kaayyoo galii ittibaa qabsoo tanaa nama hubatetti galata hin qaban. Ammoo galata ni qabu. Garti ammallee isaantu nu caalaa wareegamaa jira beektaa. Woboon laashii harkaa qaba. Lolaa ajjeesaa ni wareegamas. Kana akka ta'u beeken lola. Uummanni keenya osoo baay'een isaa osoo kanallee hubanneen walii wareegama baasaa jira. Nu caalaa isaantu mana taa'u beektii isaan hin deeman akka keenya hidhatanii waan hin sochooneef iddoo ta'anitti faa yeroo miidhaman bakka yeroon miidhaman amma iddoo ta'anitti mana isaanitti dhufee miidha diinni mana isaanii ibiddaan guba. Agartee maatii fixa. Kanuma keessatti immoo wareegama baasanii woboo nyaachisaa, woboo uffatarraa miidhaa, woboo kopheetti bitaa, odeeffannoo woboo sa'aatii 24 ka addaan hin cinne yeroo mootummaan kun neetwoorkii gargar kutellee neetwoorkii ta'anii bifa ammayyaawaa ta'een gartee bifa aadaa keenya isii dur bifa ammayyaawaa ta'een odeeffannoo woboo biraan gahaa jiranii jechuudha. Wal hidhanii jechuudha. Wal hidhanii baay'ee ta'e ajaa'ibsiisa. Nuti namni abdii akkanaa qabu. Woboon duraan illee gaafa uummanni keenya biraan dhaabbatee rakkachaa ture beekta. Gaafa sani gaafni woboon dhufee dhabee quncee mukaa akka kopheetti fayyadamaa ture. Uffata dhabee madaabara yookaan qaancaa akka surreetti yeroon keeyyachaa ture yeroo uummanni Oromoo uf hin dhageenye sani. Har'a yeroo isaan uf dhagaan jabinni woboo duratti deema malee duubatti hin deebi'u. Woboonis akkamitti akka lolaa jiru isaan keessatti lolaa waan jiruuf propoogaandaa yookaan odeessa dharaatiin hin sobaman ni beeku jechuudha. Woboos qaaman beeku. Odeeffannoo isaa diina caalaa waan beekaniif miidiyaan diinaa gatii hin qabu. Gartee ololli diinni woboo irratti oofu gatii hin qabu. Maal jennaan woboon uummata kana keessatti socho'aa uummata kana keessatti hojjeta waan ta'eef lolli isaanii gatii dhabe ammaan tana. Kanaaf uummanni Oromoo dibina guddaa nuu qaba. Ni abdanna. Lafa keessa sossoonu tana osoo nan qabdu beekamaadha. Godinni kibba lixa Shawaa sonni isaa uummati tokko yoo taate malee sonni hin jiru. Har'ammoo nutu mana keessatti keenyan manaa gabbaanee kilaashii fudhannee balbala gubbaa dhaabbannee lolaa jirra. Waraanni fiipidhaa immoo woboon dur riphee lolaa sanitti akka riphee lolatti waan nyaatu hin qabu waan dhugu hin qabu. Yeroo dadhabee faca'aa jechuudha waan nyaatu dhabee kun jabina hawaasa keenyatti galata guddaa qabu. Galata guddaa hagana hin jedhamne qabu. Fufaa galii akka geenyu rakkoon tokkolleen hin jiru. Laafinni waliin xixiqqoon sadarkaa waraanattis hawaasa keessatti jiraachuu ni mala. Garuu immoo rakkoolee sassalphaadha waan ta'eef gabrummaan kana caalu waan lallaafinaa fi waan sassalphaa jiru keessa keenyatti waliin fudhachaa deemna rakkoon tokkollee hin jiru. Nu bira dhaabbatan kanatti itti fufaa waliin injifannoo dhabnaan jedhaan. Hayyee egaa waraana keessa jirtu baay'ee sin qabu yeroo amma nuti haasa'aa jirru iddoo lamatti waraanni gaggeeffamaa akka jiru odeeffannoon argadheerraa hubachuu ni danda'ama. Gara dhumaatti dhufaati jirra. Qeerroo jijjiirama fidee jijjiiramni fi injifannoon qeerroon fide suni harkaa butame suni qeerroo hafeef amma kan kaansaa si wajjin hin bosona jira. Warra hafee fi dhaamsa attamii qabda. Gama biraatiin immoo hawaasa keenya kan biyya alaa jiru asumaan dhaamsa maalii qabda? Sanumaan walitti qabnee irra deebinee mee warra haadha isaanii, abbaa isaanii, obbolaa isaanii ajjeesan hidhattoota Oromoo ta'aniifis asumaan kan biltsiginnaa tajaajilaa jiran waamicha maalii qabda? Dargaggoota Oromoodhaa wanni anji'uun hoo guddate har'a beektu waan qabsoo Oromoo kana yeroon itti Oromoodha namaan je'ee abaa'uun barsiisaa ture. Deemee jira yeroon isaa fagaate amma jaarraa lakkoofsisaa jira. Yeroon itti baay'ee maadhallee abaa'uun namatti himaa ture. Yeroon isallee deeme. Yeroon itti uummanni Oromoo jabaachuu qabu jedhan hundi isaa dabree jira. Yeroon isaa dargaggoonni Oromoo waan hedduu baratu.
nama waanan kanarratti baay'ee waanan ji'uun qabu. Qabsoo lola qawwee kanaafi wanni hedduu walitti himatus qaba. Injifannooleen sun haa caalu. Laashidhaan miti ka dhufe nutillee waliin beennu hundi keenya injifannoolee san ijoollee qaqqaalii karaa salphaan dhagaa fi muka kanarratti jissee injifannoo ajaa'ibaa san fide. Agartee tooftaalee sanarrallee fayyadamu jalqabuu qaba woboo waliin. Yeroo kun wobootti makamu. Kun ammoo qindeeffatuu qaba. Akkata qabsoon isaa karaa gabaabaadhaan daftee galma geessuuf qindeeffachuu qaba malee caalji'ee taa'ee asfaaltii gubbaa deddeemuu hin qabdani. Quba qabaadhaa. Gongora keessas namni hedduu wal galchaa ture. Ijoolleen kalee namoonni hedduun kabeennu. Har'a bakka jirullee beennu. Kanaafuu jajjabaadhaa. Woboo waliin qindoomina daddaa uummadhaa. Lafa miilli woboo hin ga'inillee waan hedduu qindeeffatanii jabaatanii woboo uf biraan ga'uun geessanii. Isaanii kanan warreen ammoo biyya alaatii fi warreen biyya alaa yeroo hedduu waan nama gaddisiisu hoggaa argitan daftanii gadditu. Waan nama gammachiisu hoggaa agartan daftanii gammaddu. Qabsoon ammoo akkasii miti. Qabsoo isaan eeffachamanii akeeka qabsoo isaa sana eeggatamanii hundi keenya qabsaa jechuun kakawwee qabatee kana jiru qofaa miti. Lolaa jiru qofaa miti. Hundi keessan qabsaa'ota. Waraana kana bifa hundaanuu bira dhaabbattan. Qabsaa'ota ta'uu keessan beekanii bifa jabaadhaan bifa jabaa Oromummaa irratti hundaa'e osoo waliin qoodin malaan har'a isiniif galti siyaasaan wal qooduun Oromoo kaleessa'uu hin baafne har'a isinuu malaan tana gootan jee anillee hin shabu. Baadhaa walitti hidhadhaa daafinni ammallee ni jira. Asbooraa Oromoo warri taatan qabsoon tun gurra keessan keessa jirtu baadhaa ammallee wal hidhaa kumaa keessan cimsadhaa. Ibinni keessan kaachaa immoo asitti woboo utuba. Inni woboon asitti murannoon woboon asitti garsiisu immoo isiniif achi immoo hiree guddaa isinii ta'a ni beenna. Namoota lallaafoo jabeessa. Kanaafuu nutiin kutatinaa ummaa cimaa bu'uura qabu uummadhaa bifa ifaa ta'e woboo hunda bira dhaabbadhaan ja'a warratti. Dhaloota Oromoodhaa immoo bifa garaagaraatiin waan kana hubannaa itti dhabanii diina kana jala yaa'an irra jirtan kana ofirraa lakkisa wobootti makamaa. Amma laal yeroo ati hubattu yeroo keessatti yeroo dhandhee qawwee irraa hiinnu akka garagaraatti waraqaa eenyummaa isaanii yeroo irraa fuun namoota muuxannoo lolaa hin qabne fa'aa ijoollee Oromoodha. Ijoollee muuxannoo lolaa hin qabne harka nu seenee qorannu fa'aa amma muuxannoo lolaa hin qaban garuu kararraa guuranii bakka adda addaarraa humnaan fa'aa guuranii ta'uma harka kaanii baay'inuma isaaniitti abdatti kaabineen qajeelchiti jechuun namoota baay'eedha. Hanga nuti namoota baay'ee san finnee isaan bira geenyutti kaabineen ammoo guyyaa tokkos taatu lamas taatu ni bultii jechuudha. Kanaaf dogongora kanaa kana ofirraa laalaa hin gowwoomina. Harka maratanii taa'ulleen qabsoo mataanis immoo qabsaa'aa gargaaruulleen qabsoo. Kanaafuu waan dandeessan Oromummaa irratti waan isin gargaaru hojjedhaa. Waan faayidaan qabdu immoo harka keessaa fudhadhaatti. Immoo miliyoonni 60-70 kun hunduu qabsaa'u jechuu keenyaami. Waan Oromoodhaaf ta'u sadarkaa mana keessatti illee hojjedhaa. Waan nuti dabalama. Odeeffannoolee amatti jirtan kanatti qawwee woboon amma itti lolaa jiru. Nama diina kanarraa hiikamedha harki caalu. Kanaan nama tokko hidhattotumtilleen dhalata ni qabdu. Dhalanni isin qabdan bishaan mootummaan isinitti hedduun keessan barsiisatti waraana mootummatti kennitan ni beenna. Oduma kana beennu ammas gama biraatiin ka gowwoomtee diina kana waliin deemtu uummaa kana yeroon isaa dabarti ofirraa dhiisi. Kana Oromoo kana waaqa yoo ta'e malee namni utuba deebisu kana booda hin jiru. Oromoon humna ta'ee jira dabre amma ta'e wanni kuni. Humna kana inni uleen utuba deebisuu hin danda'u. Barbaadesan inuma dhaqqaba guyyaan isaa kanas yoo jechuu baanne. Kanaafuu warri baay'ina namatti amantaniifaa gongora keessuuf galchitanii lubbuu keessan taphatti baaftan kun lubbuu keessan taphatti ofirraa hin balleessina. Ilmaan keessanillee jalaan miidhinaatti waan hundaanuu dubbii keessan gara qabsoo Oromoo deeffadhaan jedhaan. Ayyee mee shawaa keessatti jechuun giddugaleessa Oromiyaa keessatti gama Salaaleetiin shawaa kaabaa gama Amboo ilaaluun immoo shawaa dhihaa karaa Walisoo ilaaluun shawaa kibba lixaa akkasumas gara Adaamaa ilaallatuun shawaa bahaatti kana hundumaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo sochii gochuun hooggantoota dabballee kaabinee OPDO irratti muddama guddaa yaaddoo guddaa uumeeti jira. Kun maaliif sitti fakkaata Booset Hawaas Roobaa? Biyya tana fedhetti hunduu magaalaa Finfinnee jedhamtu tana keessa jira. Amma kaabineen guutuun baqatee jira. Haruma waa qawwee harka qabuu fi meeshaa hidhateetu magaalota aanaa dabree magaalota aanaa harka keenya hin jirre akka takkaa fi magaalota godinaa harka keenya hin jirre keessa haga ta'e si dura dhaabbata malee wanni kaabinee ta'e hunduu Finfinnuma taa'ee bilbilaan nama ajaja. Guddaan isaanii guddaani
Woboon baashawaati kibba lixa shawaati kibba dhiha shawaa kaaba shawaa ti humna jabeeffachuun isaanii warra Finfinnee keessa jiran hin jeeqa beekte kun hin jeeqa gaa isaaniiti. Mallee uummanni keenya keessa jiru beenna malee nuti dandilee amma ati maqaa dhoottu kana kutuunis nun dhibne kutaas ture. Hin dhaabna beekta mallee sa'aatii amma sittaatu kana dhaabaa hojii woboon dhiiqatti dhaaba garuu miidhamu harka caalu uummatuma keenya isa jiruuf yeroo itti eenna mallee strateejii lolaatti dhiifne sochoona malee nuti karaa kutuu wanni nu dhoowwus kollee hin jiru. Lola biraa dhiifne woboon bakka adda addatti of gurmeessee yoo kute kanuma muramee jiraa jechuudha. Garuu hanga sanitti miidhamu uummata keenya jechuudha. Kanaaf istiraatejii lolaati. Yeroodhaaf karaa uummata keenyaaf banuun istiraatejii lolaa keessaa tokko mataan isaati. Kaan ammoo nuti kaadda godhu gaa woboon dhagoonni amma ati maqaa dhoottetuun hundi isaa magaalaa Finfinneetti dhiyaate. Gartee nuti amma ana ati maqaa dhoottu kana keessa sossoona. Dandii, Wancii, siin waraanni bilisummaa Oromoodha. Finfinneerraa yeroon amma si waliin haasa'u kana Finfinneerraa kiiloomeetira 55 irra hin jira. Siin waraanni godhu waraanni bakka asiin seenee keessa oolaa jechuudha. Waraanni godhu kuni maaliif kaabinee hin sodaachifne ni sodaachisaa jechuudha. Hundi isaanii baqatanii Wallagga jiru, Jimma jiru, Ka'eessa jiru, Kawalloo jiru hundi isaa magaalaa Finfinnee keessatti deebi'an amma biyyatti kan isaan herregatan nagummaa qabdi jedhanii isaan herregatanii keessa jiran Finfinneedha. Idaan isaanii kana karaafame isaanitti buuse. Immoo waan hafus miti, waan oolus miti. Akkuma qabsoo keenyatti waan ta'eef yeroo eeggata malee irraan bahuu waan hafu miti. Irraan baana jennee abdii qabna. Iddoo kanallee woboon giddugalaa fi bifa qindaa'aa fi bifa bal'aa qondaalonni woboo giddugala jirru. Walitti harkifnee toora guddaa fi nyaataa istiraatejii tooftaa lolaa itti baafannu hunda qopheeffannee murannee jirraa jechuudha. Yeroo dhiyootti murannee dandeemnee jirraa jechuudha. Bahaa jirrus, kibba jirrus, dhiyaa jirrus, lixa jirrus hundi isaatiiyyuu. Kana booda gaa maaltu aanaa isa jedhu isaanis ni beeku. Kaanu loluma. Sudaan isaanii kana kaadda godhu karaafama isaanitti buusu magaalatti dhiyaachuu keenya. Dhiyaannee jirra. Shawaa kaabatiin kun ijoolleen kan bilisummaa Oromoodhaa gaxaafoo keessa seenanii lolaa jiru kan argaa jirtatis asiin woboon sooftuu kana ol seenee lolaa jira. Yeroo dhiyootti ammoo waan bareedaa magaalota dhangaa magaalaa Finfinnee kanarratti kallattii hundaanuu bareedaa dhageessisii nabdii qabaa jechuudha. Hayyee ajaja waraana bilisummaa Oromoo Shawaa kibba lixaa egaa booseet hawaasa roobaa yeroo nuti haasofnu kanatti Shawaa kibba lixaa keessatti yoo xiqqaate iddoo lamatti waraanni adeemsifamaa akka jirudha kan nu ibsitanii. Egaa dhuma irratti kana caala yeroo waraanatti keessa jirtu isin hin qabu. Mee dhuma irratti wanti na hafe jiru jettu ergaa qabaatte itti dabaliitii sagantaa keenya kanumaan raawwanna. Hin jiru jabaadhaa dubbiin amma inni dubbiidhaa uumaan hin fayyadu hujumaa lolu haa lolu ka gargaartu gargaarichi kun ammoo ifa hedduu qaba. Ati ka diinagdeen gargaaruu dandeessu waraana kana gargaari ifaan ifatti gargaari. Isaan ati ittiin gargaartu har'a karaan itti wal quunnaman bal'aadha. Quunnamii gargaari. Ijoolleen Oromoodhaa ka diina kana keessa jira mootummaa fi caasaa mootummaa kana hunda keessa jirtu karaan itti wal quunnaman bal'aadha. Waraana kana odeeffannoonis haa ta'u karaa loojiistika isaan jedhan saniinis haa ta'u bira dhaabbatteerroon qophaa'e. Waraanatti makamaa jirtu kanatti qophaa'ii hin taa'i. Bitantee maradhu yeroo barbaadametti yeroo leenjisaa illola ina dhachiisa. Nuti haga dandeenyutti harsa Oromoo dubartii Oromoo nama Oromoo maqaa dhaatu hunda hidhachiifnee biyya teenya abbaa biyyummaa keenya mirkaneessudha waan ta'eef duuba sin deebuu hin dhaabbatus eenyulleen osoo maqaa isin hin dadhayin jabaadhaa wal qindeessinee dafnee bareegama ifnee dafnee alii qabsoo Oromoo haadha qabsiifnu jabaadhaan isin hin jaa waan jiru silaa agartanii amma humaa lellequun nun barbaachisu keessattuu gaazexeessonni OMN haalli yeroo as dhiyoo isin irra jirtan hedduu namatti tola afaan wobootii fi afaan uummata Oromoo haa jirtu baay'ee nama gammachiisa jabaadhaan isin hin jedha.